namni waa'ee mucayyoo kanaa sinii galuu dide sirriitti caqasaa dhaggeeffadhaa hundumti keessan dammoo adaraa keessan hundumti keessan ijoolleen biyya hambaa keessumaa jirtanii sheerii godha viidiyoo sagalee jiru jechuudha. Ijoollee Saa'udii jirtutti immoo sheer nuu godha. Ijoollee Saa'udii Riyaad keessa naannaa jirtu. Riyaadii fi Araad mucayyoon kan isheen baddee jirtu Araad keessattidha. Riyaad keessa naannaa Araad kan jedhamu. Mucayyoon kun eengaddaa ijoollee naannaa Jimmaati kan nutti fidee jechuudha. Mucayyoon kun gara Wallaggaati. Wallaggaadha. Wallaggaati maatiin ishee argineerra. Maatiin ishee nu faana haasa'aa jiru. Maatiin ishee biiroollee nu laatanii biiroo lakkoofsa biiroollee nu kennanii kan biyyaallee kan alaallee hunda duuka haasofneerraa jechuudha. Isaan fidaan nutti jedhan. Ijoollee sana immoo har'a geessu namni dhufee fuudhaa. Amma har'aa bichaatti nuu qabaatii. Har'a ufnee simbiraatii fuunaa jennee gaafa biiroonis bilbilee fidaa jedhan yookiin immoo allokeeshinii keessa nuu ergaa jedhan mucaa fuudhanii biiroo suuqii geessanii achitti gatanii haa ta'u eessa akka dhaqatan wallaallee mucaan nurkaa baddee jedhan. Nama dhukkubsatu tokko nama maraate tokko namni akkamitti suuqii fuudhee deema. Ishiyyuu iddoo fuudhanii deeman sanatti gatanii ofii isaanii hojii isaanii kan mucaan baddee eessatti argina. Innaa kanaaf naannaa Riyaad keessa naannaa Araad kan jedhamu sanatti yoo mucayyoo kana argitanii adaraa keessa nuu dubbisaa kara keessaan sidin jechaa jirra. Ijoolleen Oromoo Saudi Arabiyaa keessa jirtan sheer godha sagaleetti ta'a. Maatiin isaanii dhugaa taa'umsaa fa'aa nu dhowwan miskiina hin boo'u dhugaa waaqayyo. Namni erga nama argee erga nama fuudhee galee maaliif bakkeetti baasee nama gata? Otoo zeegaa biyya warra Amaaraa kanaatu argeera ta'e dhugaa rabbii gadi baasanii hin gatan. Kan keenya garuu akka kanatti nama baastee nama gadi. Erga fiddanii nutti himtan, erga maatii barbaannee, erga biiroo argine, biiroon fidaa jedhan. Amma immoo gadi baasanii gatanii nutti himuu jechuudha. Rakkanne eessa arganna nuti? Sagalee nuu ta'a mucayyoo oddoo jirtuuti nuufaa barbaadamtu adaraa keessa naannoo Riyaad keessa kan jirtan ijoolleen nu gargaara. Isa biyya keessa jiru osoo hin taane biyya keessa maatiin maraachaa jiran. Maatiin nu waliin jiran. Lakkoofsi nuu laatame. Waan hunduu nuu kenname maqaan guutuu nuyyuu mucaa argines mucaa duukas haasofne garuu eduma halkan fuudhanii mucaa bakkeetti eessa qatanii hin ajjeesan haa ta'u hin gatan haa ta'u hin beeknu hannutti fidemoo ijoollee kana kan karaarra mucayyoo kana kan karaarraa argee fide ijoollee Jimmaati ammoo fuudhanii kan gatanis ijoollee Jimmaati hin ajjeesan haa ta'u akkasaan godhanii isa waaqayyo haa beeku jechuudha. Kanaaf sagalee ta'aafi haati mucayyoo kana adaraa hundi keessanii viidiyoo kana sheerii godhaatii nama dhimmi ilaalatu biraan gaatii obboleettiin keenya kun akkuma biyya Arabaa Saudi Arabiyaa dhuftee erga dhuftee mucayyoon kun xiqqoo ishee sammuutu tuqamee jechuudha biyya Oromaa keessatti maraattee erga maraattee ijoolleen takka argite madaamin ishii baastee darbite ijoolleen ishee argite jechuudha ijoollee Jimmaati kan argi jedhanii ijoolleen Jimmaa sun fuutee galanii achumaan immoo maatii warratti barbaadaa turanii ijoolleen naannoo isaanii maatiitti barbaadaa turanii maatiillee arganii dubbisanii ka'anii erga sanii immoo ijoolleen Jimmaatu fuudhanii suuqidhaan deemanii suuqitti nu jalaa baddee jedhanii akkasitti mucayyoo nama xiqqooshi sammuun sirriin jirre fuudhanii akkamitti akka suuqiin dhaqan nama ajaa'iba. Inna ashama akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo siin jecha egaa hordoftoota kee warroon immoo mana kana faaraa taatan subscribe gochuun maamila keenya ta'aa siin jedha. Taan Sudaanii akkuma amma isin jalqaba obboleettiin keenya simtetti mucayyoon kun kan jirtu Riyaad keessa jechaa jiranii Riyaad keessatti baddeertii suuqii deemnee wajjiniin baddeertiidha. Ani waan isaan gurra rabbiin keenya haa beeku waaqayyo haa beeku nuti hin beeknu nuti murteessuu hin dandeenyu ilma namaati waan ta'eef nuti murteessu abbaan dhugaa murteessu. Kanaaf obboleettii keenya kana harmeen ishee akka malee boochii harmeen ishee akka malee iitii maaloo barbaadaayii maaloo nuuf mirmadhaa jechaa jiranii akkasuma viidiyoota akkanaa kana yoo agartanii laayikii sheerii gochuudhaan nama biraan gahanii dhimmi mucayyoo kana ilaallatu akka argamtee akka gara maatii isheetti gad deebitee galtu jechuudha. Maaliif dhimma lubbuuti. Lubbuudha kan mucayyoo kana maatiin fi barbaadachaa jiru lubbumatti aanaa nu galtu jettee harmeen ishee qabaatti jirti jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan warroonni Riyaad keessa jirtanii mucayyoo kana yoo argitanii adaraa keessan kunoo mucayyoo tana biraan gahaa'e akkasuma waliin birmadhaa miidiyaa irratti dabarsaa yoo argitan qabaatii miidiyaa irratti dabarsaati nama itti barbaadame akka gara warraa galtu jechuudha akka gara maatii isheetti galtu. Dhugaa hundi keenya akka itti baanu beekna malee akka itti gallu hin beeknu hunduma keenya bakka jirrutti waaqayyoon nu wajjin yaa ta'u isin jechuu barbaada.
Isiniin jechuu barbaada obboleewwan koo waaqayyoon nagaan isin baasee nagaan isin galchu hunduma keessaniyyuu isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyyaa ilmi namaa akkatti ba'u beeka malee akkatti gallu hin beeknu hundumti keenyayyuu kanaaf obboleetti keenya kan ammoo barbaadaa cinaa jedhaa suuraa ishee teemparari irra isinii godha jechuudhaaf bal'isee ijoolleen keessattuu ijoollee Wallaggaa jechaa jiranii ijoollee Wallaggaa beekuu dandeessanii namoonni akka carraa ta'e wal beekuu danda'u yoo aanaa illee garagara ta'e beekuu dandeessan jechuudha. Annaa kanaaf adaraa keessa walii birmadhaa atis boru waan taatun beektu anis boru waan ta'uun beeku hundi keenyayyuu akkuma mucayyoon kunis akkuma anaat akkuma siinaan dalagadha jetteeti kan biyya baatee dhuftee biyya namaa keessatti sammuun ishee tuqame jechuudha. Annaa kanaaf adaraa keessa waliin birmadhaatii viidiyoota akkanaa kana sheerii godhaatee nama biraan gahaa isiniin jedha. Amma bakki ijoolleen kan dogongorte ijoollee jimmaasan gaadubachuudhaaf ijoollee jimmaati. Maaliif ijoollee jimmaasantu mucayyoo kana fuudhee suuqidhaan deemanii jalaa baddee jechuudha. Akkamitti namni xiqqoo ishee mallee hin qaanamu akkamitti nama xiqqoo sammuun isaanii xiqqoo ishee sirrii hin jirre fuudhanii deemanii suuqidhaan naqan. Silaa nama fayyaa hin qabne jechuudha. Fayyaa hin qabdu jechuudha. Mucayyoon dhukkubaa jechuudha. Walumaa galatti kanaaf akkamitti fuudhanii suuqidhaan deeman. Suuqidhaan deemanii immoo hin qabanii. Maal gochaa suuqidhaan deemu si jammar qabsiisuuf immoo ani waan masaanitu naa galuu dide. Ijoollee kana amma keessattuu kan qoratamuu qabu ijoollee kana jechuudha. Maal inde ilma namaati bar. Akkamitti namni nama dhukkubu fuudhee suuqidhaan nama deemu. Sanuu waraqaa hin qabne jechuudha. Nama waraqaa hin qabne. Innaa kanaaf adaraa keessanii harmeen ishii baay'ee bo'aa jirti. Harmeen ishii maal laattee harkanii guyyaa bo'aa jirti jechaa jiranii adaraa keessan kun obboleettiin keenya akkasitti mucayyoo kana namni argitanii gara miidiyaa irratti dabarsaa. Namni argitanii namni isin bira jirtu keessaa ijoollee Riyaad jirtan jechuudha. Saawudi Arabiyaa keessaa ijoollee Riyaad jirtanii jechuudha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu waaqayyoon isin wajjin haa ta'u waaqayyo kan nagaan baasee nagaa isin galchu fayyaa guutuu qaama guutuu fayyaa guutuu maatii guutuutti dhugaa rabbi isin jedha obboloota koo jireenyi biyya ormaa waan baay'ee qabdi fatanaa hedduu qabdi qormaata hedduu qabdi qormaata kana keessa waaqayyoon nu haa dabarsu waaqayyoon nagaadhaan biyya keenyattis nu haa galchu haga danda'ametti isuma kadhannaa waaquma kadhannaa isumatti boonyaa isin hin jedha hordoftoota kiyyaa kanaaf hundi keessaniyyuu mucayyoo kana sheerii gochuudhaan wal gargaara keessattuu qibamochi mana madaamii hundi keessaniyyuu atis boruwaa sirra ga'uun beektu anis boruwaa narra ga'uun beeku waan ta'eef kanaaf waliin birmadhaa isin hin jedha obboloota koo harmeen ishii bu'aa jirtu duutee taate maal taate dhugaa rabbii keessattuu harmeen akka ilmoo ofiitii taatu hin beektan dhugaa maraattu taate yoo biyya ofii jiraatte gaariidha mar har'a biyya ormaa keessatti akkana ta'urra biyya ofii keessatti yoo ta'an illee haadhatu bira jira haadha ol garagalfatee garagalchee jechuudha garuu biyya namaa keessatti siqaayee hedduu agarti inni akkasiniin jedha hordoftoota kiyya isa kanaadha dhaamsi kiyyaarraa akkasuma warri mana kanaaf immoo haarawaa taatanii sabskraayibii gochuudhaan nu jajjabeessaa akkasuma immoo yaada fi qeeqaa qabaattan immoo komenteetti barreessuu hin dagatinaa akkasuma warra argitan illee komenteetti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha lammii fi kafana immoo birmata jedhanii waliin birmadhaa adaraa keessanis hin jedha baay waaqayyo harka diinaa keessaas